Isuma bara nallee kana aarsi kan dubbachiise arra. Sila eega main point teessan tanuma bar kanuma hundaa nu gube maali beekta yeroo maatii biraalittu kana isheen qallii keessa miirri naa qabdu akkuma isiniin jedhe ni beektanii mucayyoon dhufee namitti mucayyoon takka waan akkana osuma waliin haasa'an wama jaalalaaf jinni jaankaa kana itti haasa'an siigalee asirratti waman taane wayii. Gaafa itti haasa'an fatiin akkana godhe jedhanii waan wahii badaa kiyya dubbatti. Gaafa badaa kiyya dubbatte immoo namni kabajiinii maalii jedha waan biraan jedhu. Kanumatu deemee miira keessa waan biraa keessa seensa. Kana haasa'ummaaf itti barbaachise mucayyoo tana. Waa'ee waan biraa maaliif itti haasa'an? Yoo dhufani waa irraa fayyadamanii gadi bu'u, waa irraa bitatanii gadi bu'u. Yoo irraa fayyadamuu hin barbaanne immoo waa'ee kan koo itti kaasanii isiin immoo gaafa kaateen arrabsiti anuu ni danda'a jedhe maaltu nama dhibeetiin achi deebi'anii akkana arrabsi akkana gaate akkana goote jedhanii anaaf akka nama tokko taha ishii mataa dhukkubsan. Ani immoo mucayyoon tu waan feete naanaa jettu irra deebi'ellee isinii himaara hin ba'a. Hanga feetu waan feetu sonaan jetti ani itti mufadhu arfaatiin hin beekaan hanga macarrashaa beekaan. Kanaafuu rakkoon tiyya guddoon ummata fakkeessaadha siinii galee ummata fakkeessaa amma isiin as jalatti mucayyoon gowwaadha fayyaalettidha akkana jettiin ijoollemmaa hikma maali jinni jaankaan isii walii ol gortu kun akkana gaafa jetteen sunniin dhufanii jibbaa hin taane mucayyoo tana keessa uuma waan hin taane jechisiisan isiin immoo waa qabachuu hin dandeettu garaan qulqulluu dhuftee miidiyaa kanarra dubbatti gaafa miidiyaa irra dubbatte immoo waan badaa isiin dubbatte san jalaa fuutanii dhuftanii akkana jettanii nama kaanis sabatti ballistan waan kanatu hin taane isinii galee kana malee wanni nuti balaaleffataa jirru mucayyoon tun miskiina anammallee ilakino hagana hunda dubbadhee akka maaliitti waliin kolfee waliin taphadha wallaahi alazim yaani miskiinummaa isii hin beeka sirritti garaa irraa beeka hin beekaaf immoo nama beekuurra namaa beekuu wayyaa rakkoo isii hin beekaaf waan ta'eef an akkuma kaleessaa waliin taphadhee waliin haasa'ee waliin kolfee akka dalagattu barbaada warroonni fakkeessitanii dhuftanii akkana jettanii ishee ofi qabaa nama jibbisiisaa fi nama afaan badaa isii akka baa afaan isiitti akka ba'u gootan of qusadhaadha malee ani ammallee akkuma kaleessanii kabajeenii waliin taphadhee akka isii kastamarri irraa sababii kiyyaan dhufee irraa fayyadamu akka waliin dhufanii yaani isiis jajjabeessan san barbaada waan ta'eef bakkaan gaadheera jedhee waan biraa hafuun qabu dirqama narra jira waan ofirra kaa'ee takka obboleettii tiyyaa akka galma geettu barbaada akka kaleessa dhuftee akkana taate kalee dhufee fidanii akkana godhanii waan kana taate akkana taate akka jedhamu laali wanniin an dubbadhullee laali wanniin an sodaadhullee maali anamma fakkeenya mucayyoo tana yoo durallee beekuu baadhe jechuufati hanga na bira dhufte miskiinummaa si argeetiin jira mucayyoon tun fakkeenyaaf nama garaa waa qabu miti dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan isi waan namni jedheen itti fakkaata beekta wanti namni jedheen itti fakkaata ammallee deebitee jechuudha bakka hin jiraa miti isiin yoo namni dharawilleetti dubbate isiif dhuga kalaas siigalee hin dhuftii hin dubbattii miidiyaa kanarratti yookaan namni keessaan waa'ee makan kee akkana jedhaniin yeroo san isiin miira wayii keessa seen akkanatti ammoo jechuu jijjiirama fiduu hin dandeettu akkana dalagattee jijjiiruu hin dandeessu argite warroonni akkasii warri keessaanillee fakkeenya gorsan taane gorsan yeroo tokko waa'ee kan keefaa waan ta'u waa sheerra godhanii waan hin taane jedhaniini mucayyoon immoo ani miidhaa isiin naa qabdu beekaa siigalee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qoyimee Arafaat booda haasofna miira isiin naa qabdu immoo ani gatii beekuu fi viidiyoo isiin Fati wanni nan jechuu barbaade. Ishii sii kenni laa daqiiqa habiibti. Laal wanni nan sodaadhu laal fati ani fakkeenyaaf isin nama hunda isin beekan ani kun fakkeenyaaf anaaf amma bilila mucayyoo as keessa jirtu sun yookaan nama 60 nama 70 namni dhibbi caalaan nun hordofu dhibbi sun kawaanurraa fayyadamuu barbaade. Isin amma fakkeenyaaf jechuudha nama yaani qoosaan isin beekan Oromoo hundi isin beekti garuu haadha mucattii tan mas'uula fudhadheetiin jira godhanii gaafa rakkoo wayii rangana gahan natti maxxansan siigalee gaafsana Oromoon dhugaa bakka jirtu hin beektu. Kanaaf dubbanne kanaaf dubbatuun amma barwanni dhufu hin jiru mariitii jalaati. Amma guututti warri waan hin taane mucayyoo tana haasa'u osoo hin taane mas'uulummaa isii jechuudha. Akka namaatittis akka rabbiitittis amaanaan isii eega gaafa Itoophiyaa irraa xiyyaara yaabbatteeti amaanaa ofii fudhadheetiin jira. Amaana jechuun hin jabaatu hin ulfaatu. Mucayyoon tun na biraa beela'uu hin qabdu. Mucayyoon tun na biraa daaruu hin qabdu. Na biraa dheebachuu hin qabdu. Na biraa mindaa ofii dhabuu hin qabdu. Isinii galee gaafa akkana godhanii hojii isii irraa bor jaajjesanoo mi'a akkana akkam godha. Silaan mas'uulummaa guutuu fi fudhadheetiin fide yookaan qajeela mana madaamii sana hin dhufne akkam godha. Kana Oromoon hin yaaddu. Kanaafuu irraa ani fakkeenyaaf dalageetiin jijjiirama wayiiti mucayyoo tana gargaara namni hunduu ni beeka maaliif walii yaaduu dhabnaadha
boru ammoo rakkina biraatitu dhuf akkasin jedhan anumaa tana jechuudha badduu na godhan anumaaf si'i kana biyyaa baasanii as fidanii akkana godhanii akkas godhanii jedhan kanan barbaadu an diigale anammoo miidiyaan nan beeku isin waa hundaanuu miidiyaatu isin beeka kanaafi please haada nagan keessaa wanni jettaniif immoo marrajaadha keessaa wanni jettaniif waan asirraan haasofniif ni beeka. Mucayyoota WhatsAppiin jechan ta'an arguu jira waan hin argine isinitti hin fakkaatin arguu jira dhaga'u jira WhatsAppiin waan hin taane gorsitan please dhaabbadha. Mee anummaan turuu micattiin tummee hin jijjiiramti moo hin jijjiiramtuu yuu laala dalagatti moo dalagattuu yuu laala riskii teessan hin nyaattu har'a nullee sababaa taaneef malee rabbuma katabeef ana birallee dhufuufatii kanallee sababaa godhuufi rabbi katabeef qadara rabbiitittis amana maaliif wal miqanya maaliif wal sakaal please nullee boru nama badaa nun godhina ana akka mataa kootiitti jechuudha. Ganamu mucayyoo tana waa'ee gandaa beekaan dhufanii taasan waa'ee gandaa yoo laalle mucayyoon tu Hararge nuti Arsiidha. Namni mucayyoo tana bira dhaabate Fadiin obboleessa hii anis obboleettii isaati. Mucayyoon tunis obboleettii teenna qaama kenna. Boru fiddanii gandan nu galchuuf moo ijoolleen Arsii fuutee akkana goote jechuuf moo maaliif akkana gootan? Anan mucayyoo tana qaama kiyya dhiiga kiyya lafeetii yoo jijjiiramte itti gammada. Yoo isin galma guddaa geetti jechuudha rabbi biraallee itti argan. Maaliif akkas gootan? Hin godhina piliis nurraa dhaabbadha. Ammicattii tan gandaanii miti madaalee kan fide. Mucaan kun gandaanii miti kan gargaara. Rabbii jedhaatiin nun jeeqina. Yoo rabbiin sodaattan jechuu. Mucayyoo tan jechuu jechan taane dhuftaniitti kennitanii pooyintiin taaneen anallee sammuu kiyya nan jeeqina. Isiis hin jeeqina nu dhiisa. Akkasi mari isiin akka waan takka hin qabne saayidii isii osoo hin taane rakkoon nurra jiru rakkoo keessanii waan ta'eef yoo daddeettan bira dhaabadhaa irraa fayyadama yoo dadhabdan immoo seentanii. Fati maal godhan? Fati piliis mee dhaggeeffadhu mucayyoon tuuf gadhufte maal godhanii meeshaa kana gagguursisanii ka'aniiti bakka hin jiraa miti qoosaa wayii. Hin baratte haa gurtu guruun haa fayyadamu baadan haa gurtu. Ummata biraallee dhiis maruuti yaamma laala. Akka nama tokko yaada dabarfannee waan dubbanneemi yoo dandeette atillee akka reefuun hin jenne san. Asirra waan dubbannu. Wanni ani jedheef keessa adda qoy waan ani jedheef jira. Maaltu jira beekta? Nama dalagatee xiqqooma waa maraatanii kadhachuu Oromoo maal barbaada sitti immoo asirratti maraattee yeroo kadhachuu ebalu akkana ta'ee san barbaada. Nama dalagatu akka dalagatu hin barbaada. Guyyaatti nu guzee 10 meeqa mucattiin fayyaaletti mucattiin waan waan beeku mucattiin waan ani sin jechuu barbaadu. Arafaat wanni kun akkana jedhee tartiiba qabsiisee yookaan hojii kiyya biraalli dhaami dhufanii waan taan godhe san muluu diisisan. Ati amma waan gootu Mariam wanni ati siidhaa godhuu dandeettu takkitti waan ani siin jedhu irraa fudhu mucattii haala jireenya biyya kanaa itti himi gorsi ka arrabsullee ka jecha gaarii jedhullee mucattiin keessan isinillee keessan wanni kana jedhuuf asirratti yoo dubbatamee jedhe nama maraataa si godhan Fati ati dubbachuun qarqaarteen maashaallah tabaarakallah.